Akkam nagaa jirtu baga nagaa jiraattan kanneen biyya keessaa fi biyya alaa jiraattan nageenyi kiyya kan kabajaaf jaalalaa isin haa ga'u jedha. Waan tokkoon dubbachuun barbaade innis maal isin fakkaate tibbana gocha sukkaneessaa daa'ima waggaa 8 heevan irratti raawwatame ilaalchisee anis akka nam tokkootti waan kana hin balaaleffadha. Yakki kun yakka baay'ee balaaleffatamuu qabu. Namoonni daa'ima tanaaf birmachuuf kallattiilee adda addaatiin sagalee taatan hundinuu hojii boonsaadhaa galatoomaadha. Garuu waan taajjabee tokkoon qaba. Biyya tana keessatti Oromoon lammii lammaffaa ta'ee jiraachuu isaa duras beekamaadha. Kana yeroo jedhu heevan daa'imti gochi sukkanneessaan irratti raawwatamee lubbuun isii dabarte dhugaadha, nama gaddisiisa. Haadha isiis jajjabeessuun dhugaadha. Garuu gochi akkanaa kana caalu otoo nama Oromoo irratti raawwatame qaamni mootummaa dubbatu hin jiru. Gama miidiyaatiin namni dubbatu hin jiru. Kuni nama raaja. Fakkeenyaaf ayyaantuu asiidiin fuulli isii irratti jigee guutumaan guututti fuulli isii miidhaan guddaan irra ga'e. Miidiyaan dubbate jira. Qaamni mootummaa birmateef jira. Haa yaalamtu jedhee garuu haadha heevan irra ajandaan godhame. Maaf kana isii godhan jechuu kiyyaa miti. Wal bira qabdee madaalta waan tokko yeroo ilaaltu wanti tokko yeroo uumamu. Ayyaantuu fuulli isii akkasitti bade. Namni mallaqa qalqaala hin jiru. Hawaasa bal'atu birmateef malee. Qaamni mootummaa mallaqa kenneef hin jiru. Haadha heevan furtuu yeroo kennaniif Oduu Ammem kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee haadha daa'ima waggaa 7 gocha sukkanneessaa maaf godhaniif jechuu miti. Hinaafaas miti. Amma sharaftoonni dubbii kana sharafuu dandeetti. Gatii namni Oromoo biyya kana keessatti qabu kanarraa tilmaamuu dandeetta. Namni Oromoo otoo waan fedhee yoo ta'e biyya kana keessatti qaamni isaa birmatu hin jiru. Hooggansi kunillee kan isaatii miti. Kanuma si jechisiisa wanta biraatii miti. Mee ayyaantuu fuulli isii akkasitti bade santu caalamoo haadha heevan birmannaa deeggarsaatiin jechuudha. Silaa akka godhamuufii qabu. Maaf haadha heevaniif godhame jedhaan jiru. Wal bira qabne yoo laalle gatiin dhalli Oromoo qabuuf gatiin namoonni biraa biyya kana keessatti qaban hangam akka ta'e madaala akkamiitiin akka madaalamu kanarraa hubachuu dandeenya. Kanaaf foontu fooniif dhiiga. Fayyaa ta'a.